in our lives. We all have pain. We all have sorrow. But if we are wise, we know that there's kurriftuu jaalalaa always tomorrow. jaalaltiin madda onneeti. onnee takka irraa manditee gara onnee taanitti dhangalaati. onnee fi onnee walitti hidhu. sagantaan kun sagalee kurriftuu jaalalaa. kurriftuun jaalalaa onnee tokko madditeeti jecha taatee dhangalaati. galani heme maluma hada khaminu nindabe wansi madahalu hinuma yoto najiradu wasi male haadhatii kabajamtuu fi jaalatamtuu Aaliyaa Ahmadiif deessitu xalayaa naataniin siif barreesse waan ati naaf taate meetiin fixaaf osoo hin ta'in jireenya koo keessatti bakka ati qabduu fi kabajaan siif qabu ibsuu qofaafi ayyoo jee sagal guutuu garatti na baadhattee laalaa cimuu habbuuqqatee afaan to'arra keessee hayyama rabbiitiin na dhiise fincaan narraa hayitee dhiitee na wajjin ajooytee dheebottee beeloytee huqqattee jaanjooytee ifii dhaamottee anaaf oowwistee ifii daaroytee anaaf uffiftee ati anaaf jecha rakkoo meeqa dabarsitee hayitee narra dhiitee lubbuutaan deebitee yomboyee na wajjee himimmaan kee buuftee dhukkuba lalaatoo na wajjin kooddattee. harmi sila rakkoon ati mana keessatti ana kunuunsuudhaaf agartuu siif yaada ture calleessitee fiduu miti bilcheessitee fedhii guutuun waan guddaadha ture garuu akka hireetee xiqqollee taatu qassi gargaaraa ture abbaan koo osoo naniif hin barin du'aan addunyaa tanarraa boqote akka abbaatiis akka haadhaatis taatee na guddisuudhaaf baay'ee dararamte. Abbaan koo narraa du'eete osoo naniif hin barin jaboo dararamte na guddisuudhaaf ayyoon waan irratti taate na beeka gudiyyeen tiyyaa galanni isii galeen dhumu amma jiruu tiyyaa. harme anaaf jecha bifaa fi coraa kee luqqaafatte naaf jecha namaanis tuffatamtee waan baay'ee obsaan bira dabarte ani waan hin siinjuu hin beeku. ayyo na barsiisuudhaaf jecha olaatee cufattee alaa mana keetirraa fagaattee biyya namaatti galtee wali mananu bafte jiruti afi mimman bufte yom takka jirun sitolte qalbi takkanaf gamad fedhinnaa koo guutuuf bonaa fi kennan jettu qorraa fi owwa hin filattu keessuma bobbaatee waan rabbiin si kenne natti corta dalgaa jiruu fi jireenyaanaaf jecha hadhaa jiru dhandhamachaa jirta. Aduudhaan gubachaa rakkoo meeqobsitee ilmaan keetii jecha. yoom boqottee beeyta amma ammaattu haadhatu akkumaan reefu siin jeettii galata kee yoon lakkaa yaa'ole hin fitu harki kee baay'eetu narra jira umaasiif godhuu baadhus hin irraanfanne akka fedhii fi yaada koonaaf guutu rabbuu manaaf garadhu haadhatoo giiftiitoo siifis rabbiin yaada garaa keetii fiinxa siif baasee hawwii fi muraata kee siifaa guutu hanga teessee agartuu caayaa abdulkeetii naaf jiraadhu haadhatoo umrii dheertuu akkasiif laatuun rabbii koo kadhadha harmeetoo sin jaaladha. Jaalaluma keetii hayyoo kan qalbiin adoo'e. asoo magaalaa Harar ganda feerarraa jaalatamtuu fi kabajamtuu harmeetii Aaliyaa Ahmadiif ana ilma kee kan akkaan si jaalatu Abdul yookaan Abdulkariim Ahmad. Deessee guddiftee na dhaabdee haadha koo tamsii ta'uu
in our lives. We all have pain. We all have sorrow. But if we are wise, we know that there's waan hunda dura salaamtaan rabbii waan dursuuf salaamanni koo kan kabajaatii fi jaalalaa bakka jirtutti si haadha qabu jechuun jalqabe. Eeyyan kiyyuu koo ati hangam natti aartee jiraattus wanti dhifama caalu waan hin jirreef anis dhifama si gaafachuu murteesseetiin jira. Yaada yeroo ammaan tanaa natti dhagahamaa jiru kana ol baasee ofiin hasaasee akka bakkaan barbaadunaaf gahu tartiiba yaadaa eegee bifa barreeffamaatiin xalayaarra qubachiisee gama kurriftuu jaalalaatiin akka si gahu gochuuf yaalii jalqabe. Dadhabbii meeqaan booda garuu kunoonaaf milkaawee gurra keetiin gahachuu dandeetiin jira. Carraa kanaan warreen kurriftuu jaalalaa irratti xalayoota dubbisan hedduu galatoonfachuun barbaadam. Kiyyaa gochiniin ani sirratti raawwadhee hedduu akka si miidhee ture ammanaaf gale. Yeroo sanis beekaa akkaan hin hojjanne atu sirritti beeta ji'eetii yaadam. Kana akkamiin beetee jechuun kee hin oolu. Yeroo san akka naaf hin galin irra deddeebitee naaf ibsaatii turte. Abbaan badii ana ta'us ati yeroof na tasgabbeessuuf abbaa badii of gootee dhiifama na gaafachaati turte. Ati yeroo san edaa narra bilchina qabda ture. Dhiifama nama gaafachuun hayyummaadha yeroo naan jettu ani hiika biraa laachaatiifiin ture. Arrara dhaabbadhee yemmuun kaleessa yaadu garaagarummaa hedduutu jira. Gaafas daa'imummaan natti jiraatu hin beeku. Garuu osoo gaafni sun har'a tahee anaatu beekam. Sheenaa fi eegeen gama boodaatii ja'anii mitire. Haa ta'u garuu yeroo san waan akkas na godhu hin beekne malee namni akkamitti osoo beekuu balleessa jettame. Hundumaafuu tan dabarte wanti guddaan maaliif namni dogongoraa fi balleessaa osoo hin taane nama jechuun balleessaa isaa sanirraa gaabbee hangam barateedha. Anis sanumaa hedduu gaabbee miidhamee waan hin jiruuf dhiifama koo qeebaltee yaaddoon keessa jiru kana hunda keessaa na baasi. Qoma natti jabaatu silaawuu waan hin qabneef yeroo gabaabduu keessatti deebisaa kee akka na biraan geessu abdiidhaan qaba. Eeyyeen kiyyuu koo nama akka keetii barbaadee arkachuu dhiisii ni dhalata jeetu hin yaadu. Tanaaf yeroo gabaabduu keessatti gama kurriftuu jaalalaatiin yaada kee na biraan gahii tan siin jettu jaalattuute tan yeroo maraa Hamdiyaa Muhammad asuma Harar irraa kiiloomeetira baay'ee narraa fagaatee kan argamu jaalallee koo kiyyaadhaaf. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's Eegaan aamina jibbeen aaminii wadaajaa jibbee jeejaan jaarsi. Anis eegaan jaalannee jibbeen jaalalaas jibbi jechuu kooti. Waa hundaan dura garuu salaamanne kiyya qopheessitootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa kurriftuu jaalalaatiif bakka jiranitti haa gahu. Atilleen akka nagayaan na dhorkitetti nageessee haa dhorkuu siin hin jiru nagayaan siif hawwa. Nama nagaya hin qabneef nagaya hawwan malee maal godhan silaawu? Irraan deebi ati nagaya hin qabdu. Osoo nagaya qabaattee onnee qulqulluu jaalalaan amantee sisimattee fi nama jireenya isaa qaalii siin jijjiiree siif jecha eenyummaa isaa dhabe gantee meeshaa yookaan qorqorroon ifin jijjiirtu ture. Silaa kabajaatee gabbuuftee akka beeyladaatti jallaaba ibbaaftee maallaqaan ifin gurgurtu turte. Yeroo baay'ee maqaa maleeyikaa baasa jaan ka'emmoo natti hin fakkaatu. Silaa maleeyikaan maqaa baafte nama farra jaalalaa ta'ee fi badhaasa uumamaa onnee namaatiif kenname hin milkaa'iniif maqaan jaalannee hin bahu ture. Garuu akkas hin jenneeti siif jaalalti maali? Hoggaa rakkatan yookaan dhibaman arraataan sobanii nama tokko dhiyaatanii booda hoggaa dhibee san keessaa ba'an yookaan jireenya wayyaa argatan gamas goruudha moo kabajaa ifii gurguranii keessa ifiitiin namaa gatta'anii qaama ifiitiif waan barbaadan argatanii jiraachuudha. Deebisaa kee ifiif deebisi. Ani amanamaa ta'ee jaalalaaf jecha waggaa dheeraadhaaf si baadhee turuu kootiif hin sheenamu. Eenyummaa kee si baruu keetiif niin gammada malee hin aaru. Garuu walii namaa amanuun natti ulfaata. Dhalaan hundi akka kee akka hin ta'in niin beekamu.
ta'us garuu onneetoo lammata madeessuu hin fedhu. Ani galata wareegaan jaalalaaf kafalee jaalalarraa hin eeggadhamne. Garuu ati jaalala kan daldaltu bu'aa maalii argachuufi? Gaabontuun talaa daldaltuu jaalala jaalala gurgurtee bu'aan buuftee jalaa karramoo dhalaa. Sirbaa Atamaaruun kana guutuu isaa siifi fakkaattota akka keetii hundaaf afeereetiin jira. Mansuur asoo magaalaa Hararraa hawwataa itti tan argamtu jaalanneedhaaf. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's Kurriftuu jaalalaa. always tomorrow. Jaalaltiin madda onneeti. Onnee takka irraa manditee gara onnee taanitti dhangalaati. Onnee fi onnee walitti hidhu. Sagantaan kun sagalee kurriftuu jaalalaa. Kurriftuun jaalalaa onnee tokko madditeetii jecha taatee dhangalaati.